Diagonal matrix. A diagonal matrix is a square matrix that has zero everywhere except possible along what? Along the main diagonal tab left to bottom right. Diagonal matrix jechuun it is a type of square matrix. Diagonal matrix jechuun square matrixidha. Inni maal jedhaa bakka hundaan zero qabdiyya. Bakka hundaan zero jira. But is qofa jira. So only accept whenever is only accept or accept the possible along the main diagonal. Diagonally warra except san qofarra walakee fakkeenyaaf itti kana bifa kana yoo kennamte 1 2 3 jee yoo kenname maali 1 2 jee amma fakkeenyaaf amma 1 2 1 2 1 2 sorry 1 1 jee asitti 1 jee let me write it again akkana jennuuni fakkeenyaaf kun akkana 1 0 jee asitti 0 and also here amma bifa kanaa yoo kennamte jechuudha. Eesarra bakka hundaan zeeroodha. Eenyu main diagonal kana qofarra jechuudha. Kana qofarraan lakkoofsi jira jechuudha. Kana qofarraan lakkoofsi kan jiru every one in the elements of that matrix is zero except the along main diagonal is number irratti jechuudha. Isa main diagonal irratti number ite. Kana maal jennaani diagonal matrix jennaan je. Bakka hundaan zeeroodha. Isa qofa hafee jechuudha. Bakka diagonal matrix akkanatti sarara kana qofaan jechuudha. Isarraan mataa gubbaa asiin gubbaarraa karaa bitaatti akkasuma jalaan ammoo karaa maalitti karaa mirgatti. You got it? Fakkeenyaaf amma ta'a lama 2 cross 2 yoo matrix 2 cross 2 yoo dalayne amma 2 cross 2 dha jechuudha. 1 it is 0 here is also 1 it is 2. Kun ammoo maali? As the top there is only one and also at the bottom there is only 2 jira jechuudha. Kana jechuudha. At the only main diagonals along only main diagonal malee isaan hundinuu maali jechuudha 0 dha. Akkana kanaan maal jennaan diagonal matrix jennaan jechuudha. Akkasuma jala gaddabree identity matrix jalqabarraa identity jechuun maal jechuudha. What does it mean identity? Identity jechuun beekamtii jechuudha. Fakkeenyaaf university keessatti ID jenne. ID jechuun maal jechuudha? Identification card. Waraqaa eenyummaa. Identification card. ID card jedhama. University keessatti ID card jennu. ID identification card. Sorry. Yeah, identification card jedhama jechuudha. Kana jechuun maali? Waraqaa eenyummaa. ID card is identification card jechuudha. Waraqaa eenyummaa. Sababa kanarraa kunoo eenyummaa maali ture? Ni ilaalla. Identify unit or matrix jennuun kun identity or unity matrix is a diagonal matrix. Diagonal matrix jechuun amma oli kaasuudhaaf yaallee jalqabarra kaasuuf yaalaa turre sanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti 1 it is 0 it is also 2 fa'aa ta'uu danda'a. Entirely 0 jira. Only at the long main diagonal kanarra malee jechuudha. Okay, inni maali jee identity matrix in if you do a diagonal where the element of the principal diagonal are
all ones. You got it? Identity matrix. Identity beekamaadha jechuudha. Kana jechuun isaa always when zero plus every number itti yoo zero fakkeenyaaf zero plus 100 it will be 100 taame 100 ta'a. 0 100 minus 0 gaafa ta'u always 100 ta'a. Let's come with the multiplication laws of the identity. Multiplication isaa wajjin gaafa dhuftu lakkoofsa fadhe multiplication jenne amma addition irra turreemi addition and subtraction irra turre lakkoofsa fadhe jechuudha. Amma ka eenyutti ilaalu yaana ka multiplication and division kalaala yeroo fi baay'isuu irratti jechuu waan jiru. Kana jechuun fakkeenyaaf amma 10 yeroo takkaa yoo goone meeqa ta'a 10 mata. At the division, when we multiply with one with any number is that number itself ta'a jechuudha. Gosa waliin baay'ifne san waan wajjin gosa baay'ifne san ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma 10 baay'isuu takkaa maali 10 mata. You got it? Asitti yeroo 10 takkaa 10 yeah, I made it up. Okay. Kana jechuun identity matrix jechuun. Identity matrix jechuun diagonal illee beekamu. Diagonal jechuun inni maaliif keessaa qabe jechuudha. Any number when we add or subtract from that number 0 will be that number santa jechuudha. That number we try to subtract or add with them. It will be itself ta'a jechuudha. Mataa isaa san ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma 3 minus 0 akkuma jennu maali 2 minus 0 is 2. 3 minus 0 is what? 2. 3 plus 0 is what? 0. This is a multiplication and this is a subtraction and addition of law to identify or clarifying the identity means. What identity means? Identity maal akka taate adda baasuu jechuudha. Fayyadamni seera kuni. Kanaafuu identity matrix jechuun akkanaa jechuudha. Here is 1, here is 0, here is also 0, here is 1. Kana identity matrix jechuun. Here is diagonal. Diagonalii kanarra takkaa jira takka. Lakkoofsa tokko jechuudha. Diagonalii irratti main diagonalii kanneen kana jalqaba irratti diagonaliin maal ture? Diagonaliin jalqaba yeroo haasuuf yaalle diagonaliin asitti here is number maa jira asirra 3 faatu danda'a. Here is 0, here is also 0. You got it? Let me swap it up. Yeah. Here is 0, here is 3. Kana kun maali diagonalii? But asirra diagonalii irratti wanti diagonalii jechuun 0 bakka hunda jira except the along or the main along diagonalii malee. Diagonalii malee 0 bakka hunda jira jechuudha. Garuu diagonalii kanarra lakkoofsa fedhe ta'uu danda'a jechuudha asirra. Fakkeenyaaf amma asii 2 jira, as 3 jira mi. 5 ta'uu danda'a, 6 ta'uu danda'a, lakkoofsa fedhe ta'uu danda'a jechuudha. Eenyurra diagonalii kanarra. Diagonalii kanarra lakkoofsa fedhe ta'uu danda'a. But identity irratti it must be what? Waan ta'uu qabdi jechuudha bakki kunis waan ta'uu qaba. Kun amma kan maatiriksi maaliti? Maatiriksi 2 cross 2 timi yoo gaafa 3 cross 3 gaafa ta'e. Let me draw it to you. 3 gaafa 3 ta'e 3 by 3. 3 by 3. 1. Also here is 2. Here is 0. And also here is 0. Here is 1. Here is 0. Here is 0. Here is also 0. Here is 1. Kana jechuudha. Kun amma kamaaliti 1, 2, 3. Adda kalaman. Gaafa roo isaa barbaadna 1, 2, 3. Kun maali 3 cross 3 dha jechuudha. 3 cross 3 dha jechuudha. Identity matrix asirra maali jechuudha. Just waan qofaa jira jechuudha lakkoofsa takka.
kana identity matrix jenna. Identity matrix jechuun sababa ittiinis laallee turre zeeroo lakkoofsa fedhe yoo idaate yookaan yoo irraa hir'iste lakkoofsa fedhe zeeroo irraa yoo zeeroo irraa hir'ifte asirra garuu maal beektu no hubattan jee namtidha 100 minus 0 hin jee malee 0 minus 100 hin jenne asirratti it should be it will be changed on here. Akkaniin jedhanii asirratti lakkoofsa fedhe 0 yoo irraa hir'ifte fi yoo 0 itti dhiyaateedha kan hin jee. Yaa malee 0 irraa lakkoofsa fedhe yoo hir'ifte fi yoo lakkoofsa fedhe wanni goote jechuudha wayyaa miti. Asitti be careful with this is a little mistake. Kanadha jechuudha. Identity jechuun lakkoofsi fedhe illee diagonaalii jechuun keenya lakkoofsi bakka hundaan 0dha. But along the main diagonaalii waan ta'u qaba lakkoofsa takka ta'u qaba. Eenyuun amma the identity matrix kennuun kanaa jechuudha. Okay, na hubattan jee namtidha. Maal jedha yalagatti dabre the scalar matrix is the diagonal matrix. Scalar matrix namallee diagonal matrix dha ja. Scalar matrix is diagonal matrix. Diagonal matrix. Where element is the principal diagonal is are equal. You got it? Asirra maal jee garuu scalar matrix jechuun kanuma diagonal irratti yaabne kana jechuudha. 1 0 also there is 2 fakkeenyaaf yoo jenne there is 0 khalamaa kana qabnu 2 cross 2 yoo ta'e amma fakkeenyaaf is it the scalar matrix? Not the scalar matrix. Why don't it scalar matrix? Because when the scalar matrix contain it is 2 cross 2 dami matrix in keenya jechuudha 2 cross 2 wanni hin ta'iniif asitti 2 jira as 1 jira garuu asirra maal jee inni wal fakkaachuu qaba as 2 yoo ta'e asis 2 ta'uu qabaadha as yoo 5 ta'e asis 5 ta'uu qabaadha yugaammi as yoo 5 ta'e asis 5 ta'uu qabaadha bakka hundaan 0 beekadhu bakka hundaan 0 as yoo 10 ta'e asis 10 ta'uu qabaadha lakkoofsi main diagonaalii kennuun kanarra hayyiru maal jechuudha wal fakkaataa ta'uu qaba equal ta'uu qaba akka jeesanii maal jennaani scalar matrix jechuudha scalar matrix jennee yaamne jechuudha. Let's jump on the lower triangular matrix and the upper triangular matrix. Maal jechuudha isaanu lower triangular matrix is square matrix whose element above the main diagonal are all 0. Inni square matrix ida je enyo lower triangular matrix kennuun kun elementiin isaadha ya above the main diagonal kanarra kana oli jechuudha. Above the main diagonal oli kanarra jiru hundinuu 0 dha je wanni triangular jedhames bifa kanaan bifa triangular fakkaatu qaba jechuu karaaf ni laalla maa jechuu kati I have picked someone as example. You can see it upper akkuma asirra mul'atu upper triangular matrix kennuun kan upper triangular matrix diagonally ol jiru jechuudha. Above the diagonal jennee yaa mee square element who's what lower jennee loweriti upperiiti jechuudha. Lower triangular matrix whose element main diagonally or 0 dha ha maaliti ha lower dha jechuudha. Above triangular matrix are all 0 kun maali 0 dha. But have eenyu have maal ta'a jechuudha. Have triangular uumaa jechuudha. Look at here. Akana triangular uumee jira jechuudha no. Kuma gartan kana triangular uumee jira. Triangular jechuun qofa sadii qabdi jechuudha no. Qofa sadii qabdi. Kun maali lower triangular jechuun main diagonal isaatii oliin
hundinuu zeeroodha garuu jala jiraame lower saniif jenne gama ilaa jechuudha. Diyagonaalii gama ilaa jechuudha. Low jechuun jala jechuudha lower gisee jedhu jala jechuudha. Triangular jechuun is a triangular or a symbol or represent for that thing. As got upper triangular. Upper triangular in the main diagonally irratti main diagonal irratti okay ni mul'ata jennaan garuu let me make it bigger. No akkuma asirra mul'atu kana maali zero tana jechuudha. Upper triangular jennee upper triangular matrix kana jechuun the main diagonaliin keenya jechuudha. Akkana dhufu kun sararri kana gad dhufu kana gatiin hundinuu zeeroodha. Kana ol garuu triangularii uumee jira jechuudha. Amma gaafa asiin akka dhufnu akkasuma deebinee asiin akkatti gaafa deebinu akkasuma asiin gaafa akkatti dhufnu maali jechuudha. Triangularii uumaa jirra jechuudha. Triangularii appariidha isinis eenyu olii the main diagonalii gubbaadha. Main diagonalii sarara akka gabboo kanarra olitti jechuudha. At below the main diagonalii oliin isaa hundinuu maali jechuudha zeeroodha jechuudha. Akkuma agartan zeeroodha jechuudha. Na hubattan jedha. No yoo sirriitti ilaaltan jiraate ilaaltanii isinitti mul'ata jennatidha. It is triangularii uumaa jechuudha. Look at here. Triangularii asis kootu asittuu like there it will be look like triangular. Look at here. Kana fakkaata no below triangular below main diagonalii jechuudha. Main diagonaliin keenya akka dhufame sanii gaditti maal triangularii uume jechuudha. Isaa olitti maal jechuun hundinuu zeeroo ta'a jechuudha. Irra kanatoo kunis upper irratti jechuudha. Below the main diagonalii jechuun bara jidduu main jechuun jidduu tanarra haa dhufu jechuudha. Yugamme okay kana fakkaata. Na hubattan jennatidha. Main diagonally upper triangulary katoo square matrix ta'e whose element below the main diagonally all zero dha jechuudha. No akkuma asirra agartan kana hundinuu below isaa maali zero garuu sanii olitti maali inni triangulary uumee jira na hubattan jennatidha. Okay mee fakkeenyota isaanii haa ilaallu. Kanneen arma walitti dubbachaa turre kana. Let me swap it off from here. Asitti kanneen jira kitaabni keessan fakkeenyota isaanii. Give the types of each matrix below. Kana fakkaata kunoo matrixiin kenname. Here is 1, 2, 3. Also 1, 2. Kanumali 2 cross 3 because it has 2 row and 3 column. Okay, hakana kana zero na kabul kaisa jirtu kana maal jennaan zero matrix jennaan zero entirely jirtu but garuu kun amma waa takka illee ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf akka nuti amma asirraa hubachaa dhufnetti square matrix miti jennoon square matrix but zero matrix square matrix jechuun roowii fi gaafa roowii fi eenyu walqixa ta'an jechuudha. Kolomanii walqixa gaafa ta'aniin maal jennaan akkasiitanii square matrix jennaan. Due to it has 2 row and 3 column. Due to this it doesn't have what equal column and row. Due to this we call it no square matrix inni yamna jechuudha. Saniifuu square matrix miti inni square matrix miti but it has zero entirely in its element isaa keessa entirely maal qaba zero qaba jechuudha. Due to this we call it zero matrix inni yamna jechuudha. Zero matrix inni yamna. Kottu amma asirratti just jump on here. Look at here. B maja like here but like this
it has only entirely have zero in its element isaa keessaa maal qabaa zero qaba jechuun entirely jechuun guutumaa guututti jechuu bakka hunda keessaa zero qaba yaada yoo ibsaa asitti but it has what maal qaba rawii meeqa qaba here is 1 here is 2 and also kalamani yoo taakka lama qaba jechuun due to this 2 cross 2 or 2 by 2 kanaafuu maal inni square matrix. Why square matrix? Because it has equal row and equal what? Equal column. Due to this we call it square matrix. And also zero matrix and none. Because it is has zero entirely its element. Zero. And also diagonal matrix. Diagonal matrix. And also square matrix in the linear. Square matrix. Scalar matrix and diagonal matrix. Diagonal matrix jechuun whether it is the same in at the main diagonal irratti lakkoofsi fadhu walqixa haa ta'u fadhu walqixa ta'uu haa baatu lakkoofsi main diagonalii ta'uudhaaf jechuudha. Sorry diagonal matrixii ta'uudhaaf. Diagonal matrixii ta'uudhaaf lakkoofsi fakkeenyaaf amma as lama inni 0 here is 2 or 3 is ta'uu danda'a 5 is ta'uu danda'a walqixaas ta'uu danda'a walqixa ta'uu dhabuu danda'a but saniifuu akkana kanaan maal jennaani diagonal matrix jennaani jenne but square matrix gaafa ta'u square matrix jechuun walqixa ta'uu qaba it should have to be is the same on its elements of the main diagonal keessatti the same ta'uu qaba asitti 0 ta'e asitti 0 ta'uu qaba asitti 1 yoo ta'e asitti 1 ta'uu qaba asitti 10 yoo ta'e asitti 10 ta'uu qaba asitti 9 taana asitti 9 ta'uu qaba jechuudha. Asitti asin 9 taana asittis 9 but as bakka kana irratti ammoo 0 dhenne kana main diagonal irratti wal fakkaachuu qaba eenyu eessatti scalar matrix irratti but diagonal irratti ammoo lakkoofsa fedhe ta'uu danda'a asitti asii jidduu tan irratti main diagonal irratti lakkoofsa fedhe ta'uu danda'a 0 matrix jechuun 0 matrixiin entirely bakka hundaan 0 ta'uudha kuni identity matrix la jiru identity matrix square matrix and also diagonal matrix maaliif diagonal matrix enyo identity matrix akkuma actually khaasu yaala turre bakka hunda 0 qaba but gama jidduu kana lakkoofsa tokko qaba jechuudha lakkoofsa tokko holqixa osoo hin ta'in lakkoofsa takka tana takkitti tanaan bana lakkoofsi qodamma tokko holqixa ta'a lamaan kun akkatti holqixame kan osoo hin ta'in takkitti tana qaba jechuudha bakka hunda is a main diagonal kanarra eenyu identity matrix fakkeenyaaf identification card qajeelfama ID card jedhanii identification card okay na hubateen jeenam jedha saniifuu kun amma maal ta'uu danda'a jechuudha square matrix ta'uu danda'a due to equal row and column waan qabuuf jechuudha. akkasuma kun ammaasoo maal ta'u 0 matrix maaliif 0 matrix ta'uu danda'e bakka hundaan 0 waan qabuuf elementii isaa guutuu keessa 0 waan jiruun akkasuma diagonal matrix ta'uu danda'a jenne maaliif diagonal matrix jechuun lakkoofsa wal fakkaatu jechuudha asiin 0 dha asiin 0 haasii kun jidduu kun garuu fadha wal fakkaachuu dhabuus ni danda'a jechuudha eessa keessatti diagonal matrix keessa scalar matrix keessatti ta'u it must be the same number the same number to qabdichu 0 of 0 mal wal magita mi sanifu mal jechu 0 0 sanifu square matrix yenani jechu let's jump on c mal jira khana no ganne me no ganne elementin sa taaka lama sadi kolomani sadi akasama rowin sa taaka lama sadi rowi sadi 3 cross 3 da jechu 3 by 3 annu sanjechu da sanifu square matrix denni square matrix due to it has equal what equal row and equal column due to this it is kanatti gaafa sarartu sorry kana gaafa sararru maal ta'e jechuudha diagonal matrix ta'e jira jechuudha diagonal matrix yugami diagonal matrix jedhanii خبرة عمل توين انت خبرة زيرو ماتريكس توين انت ما اللي بزيرو زيتو انجرتو عندي سكار ماتريكس يو تون انت سكار ماتريكس يجون حاول فكاتو يعني diagonally ماتريكس sorry diagonally main diagonally along main diagonal خين نقول نرد لكوسة والفكاتو يعني أكازوما zero matrix تون انتو يعني because it has number on its elements square matrix يعني yes square matrix
diagonal matrix also square matrix ta'uu hin danda'u because lakkoofsi keessa jiru maal jechuudha adda adda waan ta'eef square matrix ta'uu hin danda'u. Okay, let's jump on D. D nama maal qaba lakkoofsa na fakkaata 1 2 3 tokko lama sadii kana maal jennaan column matrix jennaan jenneen maal qabu column takka qaba qabuun column matrix jennaan je you got me kana no row takka qaba qabuun row matrix yoo qabu maal jennaan row vector jennaan akkuma asitti khaasaa turre asitti row vector or row column bifa san fakkaata. Okay, F no maal jedha F said no asitti maali diagonal matrix takka lama sadii garuu wanni godhuu qabdan diagonal matrix square matrix maal jechuu dura it has the same rows and column waan jiru adda baafachuu qabdan jechuudha. Waan asitti 0 qabaatee fi wanni qabaatee qofa wanni square matrix fi diagonal fi kan ta'uu hin danda'u jechuudha. Maal ta'uu qaba it must be square matrix ta'uu danda'u qaba. Square matrix jechuun karawii fi qalumanii isaa wal qixa ta'ee jechuudha akkuma yeroo dabre yaala kaasaa turre. Amma asirratti kun maali jettanii eebbitu square matrix it is square matrix and also it has diagonal matrix and also square matrix. Why diagonal matrix jechuun bakka hundaan 0 qaba lakkoofsa asidduu kana fadha wal qixa ta'uu baatus inni dantaarraa hin qabu jechuudha dhimma itti hin qabu. But square matrix wal fakkaatu qaba it must be equal. Saniifuu square matrix dhaasi diagonal matrix dha 0 matrix and also what 0 matrix miti gaddaa 0 miti kun 0 qabu waan ta'eef diagonal kanarra samiin diagonal kanarra lakkoofsa jedhame square matrix jenne scalar matrix ta'uu ni danda'a. Asirratti katabni garuu scalar matrix suma qofa jedhanii kaaye akkasuma diagonal matrix ta'uu ni danda'a square matrix ta'uu ni danda'a. Asirratti ol bu'aalii tanatti ilaaltanii hubattan jeeti isinuu kaa'anii dandeessan jeesuma jalma jedhee square matrix jeetuma isinii kaaye akkasuma jiidhama maal jedha G is identity matrix because it identification card waraqaa eenyummaa akkuma hin dusanii eenyummaan isaa kana jechuun barbaada ol deebinee kan laallu tokkoon kan laallu ta'a. Identity matrix kana fakkeenyaaf amma here is 1 here is 0 here is also 1 here is 1 jeen as kanneen jedhame cross with what with fakkeenyaaf ammaan tana 2 yoo ta'e ammaa asitti 3 4 5 yoo ta'e lakkoofsa ammaan tana asitti maatirikisii asii kan namni tana waliin baay'ifnee lakkoofsuma kana nu kanna kayyuu billiif ni amantanii maaliif jennee kana asitti multiplication of matrixi gaafa jiru garuu ni ilaalla oliyaaneeti garuu amma fakkeenyaaf isinii ta'u isiniifin hojjedha waliin matrixi waliin baay'isuudhaaf you have to look it is the jalqabaa kun jechuudha row of the matrix equal to the elements of the second one. Sorry, you got it? The row jechuun fakkeenyaaf 2 cross 2 dha mitun and also the element of the first one it should have to be the rows of the second one. Yeah, pardon me. Ifama asitti maal jedha the rows of the elements of the first one of matrix it should have to be equal with the second elements of that others matrix. Kana wajjii wal qixa ta'uu qabaa jechuudha. You got me? Na hubattan jedhee nabdadha. Kana jechuun sababa qaba. Sababni isaa maali yoo jettan sababa isaa tokkoon viidiyoo biraa gadi qabadhee kan hin dhufu ta'a. Because it's showing to identity matrix qofa isin garsiisuuf yaalaa jira.
sababni isaatis asitti roughly on dubbadde or lightly on dubbadde. Here is 2 minus 2 is what? 0. Because it will be baay'ifni argannu san 2 cross 2 dha ta'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf 2 times 2 cross 3 times 2 yoo ta'e kun amma 2 minus 3 is 1 himi. Kanaafuu is impossible jechuudha. Yoo saniin hin jiru jechuudha waan argamu hin jiru. Let me swap it off and then do that thing. Gaafa daleen garuu maatiriksi asitti kompleksii sanii ta'a jedheen itti malee yoo garuu jalqaba dubbistanii jirtan ta'e isin fayyada. Warreen dubbisaniis ol deebitanii yookaan ammarraa isa gochuus ni dandeessan. Is doesn't have a matter like that. Let me do it on 2 1 0. Here is our our row is of the first one, and take the second is of column. Sorry, second is of column. 1 times 2 is 2 plus 0 times 4 0 dami sorry 0 our tokko argannee jirra jechuudha. Let's jump on others kana jechuudha. Kana tokkomi 0 sorry 1 0 with what 3 and 5 3 and 5 1 times 5 is it is 3 and 5 jenne asitti garuu I made mistake on here. Let me swap it off and rewrite 3 and 5. When we multiply with this number, we will get 1 times 3 is 3. 0 times plus 0 times 5 is 0 dami 3 qabna. Khajal qabarattis 2 amirkanne comma 3. Okay, khajala dhufna gama khajala fudhachuudha amma kana dhuftaa jechuudha. Khajala kana fudhatte. Khajala, let me swap it off a little bit. Khajala sanit dhufteeti fudhatta jechuudha. Khajala dhufne 0 na and 1 khajala jechuudha. Kaanoo khajala meeqa? Lamaffaadha jechuudha. No, kana fudhannaa jechuudha. Kanoo isa tokko tokkoon baay'ifna kagama jechuudha. 2 and 4. 0 times 2 is 0. 1 times 4 is 4. Asitti maal jechuudha? 0 plus 4 qabna jechuudha. As the second kalaman irratti beekadhu. Second row irratti. Second row and the first kalaman irratti. And the second row and second kalaman irratti maal ta'a? 0 0 1 and qaisaa jechuudha. Qaisaa meeqa? 5 agatana 5 goonu. Asitti only we have 4 qabna. Asitti 4 by 4 qabna jechuudha. Second row and the first column. Asirratti inni dhufna wajjin. No kana baay'istaa jechuudha. 3 5 idhaan. Okay, let me swap it off on here. Here is 1 lakkoofsi keenya 3 5 inni kana jechuudha. 0 times 4 3 is 0 plus 0 plus 1 times 5 is 5. Due to this will be 5. Kanaafuu asitti 5 ta'a jechuudha. Gatiin arganne meeqa? Akka mul'atutti asitti kanaan barreessa. Asitti 0 plus 2 is what? 2. Asitti 3 arganne asitti 4 5. Lakkoofsi kun wal fakkaatu ture.
Kana jechuun identity matrix jechuun lakkoofsa identity matrix waliin baay'ifnee lakkoofsuma san kan saniifuu identity matrix identification beekamtii isaa waa takka bakka beekamaadha jechuudha. Identity matrix jechuun bifa kanaan hubattan jedhee namatti adda. Kana fi rakkatan ol deemnee tokko tokkoon kan laallutaa. Don't worry, this is not a big deal. Okay. Gaafa meeqa xumurreerra? Xumurreerra. Identity matrix jennee turre miji identity matrix in row jennee turre. Okay. Kan raafe video biraa keessa qabadhee dhufuuf ni yaala. I will come in pretty soon. Have a fun, a wonderful day.